inni itti aanu immoo kan nuti ilaallu waa'ee saltii ilaallaa jechaadha. 3.5 saltis isa jedhu ilaallaa jechaadha. Yeroo darbe waa'ee beezii ilaallee jirra. Amma immoo paartii kanaan kan nuti ilaallu waa'ee saltii ilaallaa jechaadha. Saltis are ionic compounds. Salti isaan jennuun kunniin ionic compound dha jechaadha. Generally formed by neutralization of acids with bases. Yeroo darbe ilaallee jirra jechaadha. Asidii fi beeziin yeroo wal nyaatan maal akka nuuf kenna ilaallee turre. Kanaaf inni sun maal jedhama? Processing sun neutralization jedhama jechaadha. Processing neutralization jedhamu kanaan saltiiwwan kun argamu jechaadha. Kanaafuu ionic compound wanni jennuun ifamuu maaliifi inni kun ion irraa kan uumamudha jechaadha. Kaataayinii fi aniyoonii irraa poozitiivaa fi neegatiivii irraa jechaadha. Fakkeenyaaf soodiyem kilooraayidii yoo fudhattan soodiyemiin pilaasiidha akkuma asitti argitan soodiyem pilaasiidha akkasuma kilooriiniin ammoo maayinasiidha jechaadha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen irraa waan uumamuuf inni kun maal jedhama? Ionic compound jenneen waamna jechaadha. Kanaaf salt gets its name from the names of the metal ion derived from the base and the acid radical derived from the acid. Kanaaf inni kun maqaan isaa kan argatu maalirraa kan argatu ta'a? Meetaalii beezii irraa jechaadha. Meetaaliin beezii irraa akka uumamu ni beektanii beekan jechaan beeziin meetaalii irraa akka uumamu ni beektan jechaadha. Kana jechaan fakkeenyaaf meetaalii fi OH'n yeroo waliif finnu fakkeenyaaf isa kan yoo ilaaltan soodiyem haayidrooksayid jechaadha. Inni kun amma meetaalii of keessaa qaba jechaadha. Soodiyemiin meetaaliidha. Kanaafuu inni kun beezii irraa jechaadha kan diraayiv ta'u. Akkasuma immoo nan meetaaliin ammoo asiidii irraa jechaadha. Kanaaf inni kun lamaan isaa yeroo walitti dhufu salt pilaas watarii nuuf kenna jechaadha. Inni kun piroosesiin kun maal jedhama? Neutralization jedhama jechaadha. Salt formation jennaan jechaadha. Isa kanas yoo ilaaltan akkasuma jechaadha. Kunis saltii fi watarii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha kan inni uumamu. During neutralization reaction, the cation of the base combined with the anion. Kaatiin fi aniyoonii maal akka ta'e ni ilaalla jechaadha. Kaatiin inni jennuun poozitiif yeroo ta'e fakkeenyaaf soodiyem pilaas yeroo jennu inni kun kaatiin jedhama jechaadha. Beezii irraa kan argannudha. Aniyooniin ammoo neegatiif jechaadha. Kana jechaan chaarjiin isaa neegatiif kan ta'edha. Kilooriiniin fakkeenyaaf kilooriin maayinus jennaan jechaadha. Kanaaf inni kun aniyooniidha jechaadha. Inni kun ammoo asiidii irraa kan argamu. And the salt is formed while H plus and the OH combine to form water. H plus fi OH ammoo walitti dhufuudhaan maal nuuf kennanii watarii nuuf kennanii jechaadha. Akkuma asii walitti argitan jechaadha example kana irratti. Salts are also defined as ionic compounds formed when the ionizable hydrogen of acids are partly or completely replaced by metal ion or anions. Kana jechaan saltiin karaa biraatiin ammoo kan uumamuu danda'u karaa kamiini? Hydrogeniin ionizable ta'uu danda'u yeroo maal ta'udha? Yeroo remove ta'udha jechaadha. Guutumaan guutuutti yookiin ammoo muraasni isaa irraa yeroo remove ta'u inni kun replaced by metal ionidha jechaadha yookiin ammoo anionidha. Isa negative jenneen kanan jechaadha. Metal ionidha yookiin ammoo warra charge negative qaban kanaan yeroo replace ta'u inni kun maal jedhama? Maaltu uumama? Saltiin uumama jechaadha. Classification of salts. Saltii karaa garaagaraatiin qooduu dandeenya. Salts can be classified into three main groups as shown below. Kanaafuu fakkeenyaaf saltiin akkuma asitti argitan saltiin kun ni jira. Normal salt kan jennuun ni jira. Acidic salt inni jennuun ni jira. Basic salt inni jennuun ni jira jechaadha. Tokkoon isaanii ilaalla jechaadha maal akka ta'an. Normal salt inni jennuun a salt formed by the complete replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion or isa kanan jechaadha. Ammonium kanaan ammonium ion O is called normal or neutral jennee waamna jechaadha. Neutral salt inni jennuun maal seetan hydrogen jechaadha. Hydrogen reef maal isin jedhe jira. Ionizable inni jennuun kun yeroo maal ta'uudha? Inni kun remove ta'uu yeroo danda'uun ionizable jennaan jechaadha. Keessattuu watarii keessatti yookiin ammoo akkasii keessatti jechaadha. Remove ta'uu yeroo danda'uudha inni kun hydrogen kun jechaadha. Yeroo inni kun maaliin replace ta'u? Positive metalidhaan kana jechaan aniyooniidhaan fakkeenyaaf soodiyem pilaas isa jenneen sanii jechaadha. Replace yeroo ta'uu danda'u yookiin ammoo ammooniyemii kanaan jechaadha. Yeroo replace ta'uu danda'u inni kun maal jedhama? Neutral jenna. Normal yookiin ammoo neutral jennee waamna jechaan. These salts are neutral to litmasiidha jechaadha. Kanaafuu isaan kun immoo inni neutral-idha jechaadha litmasiidhaaf. Yeroo litmasii keessatti yoo jennutti litmasii maal akka ta'e ni beektanii warqaa litmasii isa jennuun san jechaadha. Litmas paper inni jennuun kalarii garaagaraa kan mul'isu jennee jirra. Fakkeenyaaf yeroo asidii yeroo beezii kalarii garaagaraa mul'isa jennee jirra jechaadha. Kanaafuu yeroo saltii kan ammoo inni neutral-idha jechaadha. Inni kun kalarii wayituu mul'isu jechaadha. Yeroo kana maal jennaan? Normal jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo fudhattan
hydrochloric acid kana potassium hydroxide wajjin yeroo walitti dabalama hydrogen tun replace yoo kan taate jechaadha. Kan son ta'in dhiifama isa kana inni kun OH dha waan ta'eef inni tun hydrogen asii tun yeroo maal replace taatu K kana jechaadha potassium plus dhaan yeroo replace taatu fakkeenyaaf itti argitan jalqaba chlorine wajjin kan tudha hydrogen ture jechaadha. Amma garuu potassium tu chlorine wajjin jira jechaadha. Kanaafuu yeroo kana saltiin uumamee jira hydrogen asii baattuun ammoo OH kana wajjin walitti dabalamuudhaan OH as jirtan wajjin walitti dabalamuudhaan waterii nuuf kennite jechaadha. Kanaafuu asitti argitan amma inni kun neutral saltiidha jechaadha. Inni kun neutral salt jedhama jechaadha. Kanas yoo ilaaltan akkasuma kunis yoo ilaaltan neutral saltiidha jechaadha hundi isaaniitu. Inni biraa immoo acidic salt isa jennuun acidic salt inni jennuun ammoo these salts are formed by the partial replacement of replaceable hydrogen ion of an acid by a positive metal. Inni kun ammoo hydrogeniin partially yookiin ammoo muraasni isaa qofti hundi guutumaan guututti osoo hin ta'in muraasni qofti yeroo metal ioniidhaan replace ta'u inni kun maal jedhama acidic salt jennaan jechaadha. Fakkeenyaaf asitti argitan amma inni kun inni asiididha jechaadha. Inni kun ammoo beeziidha jechaadha. Yeroo kana amma hydrogen as turte lama turte asitti ammoo yoo ilaaltan tokko qofa jechaadha. Kana jechaan potassiumiin kun hydrogen tokko qofa asirraa baasuudhaan baqqisaa galee jechaadha. Yeroo sana ammoo hydrogen asii takkatti asii baasuun OH kana wajjin walitti dabaluudhaan waterii nuuf uumte jechaadha. Kanaafuu asitti argitan amma hydrogen of keessaa qaba jechaadha inni kun. Kanaafuu inni kun kanaan akka waliin harkaan dhooyne. NH4 inni jennuun foormuulaadha jechaadha. Kanaafuu inni kun ionizable ta'uu hin danda'u hydrogen asii kun. Hydrogen afran asii kun ionizable ta'uu hin danda'u. Ionizable ta'uu danda'u isitti qofa jechaadha saniif. Kanaafuu asitti amma hydrogen yeroo of keessaa qabu inni kun maal jedhama acidic salt jennee waamna jechaadha. Kanas yoo ilaaltan as jalqaba sadiitti ture asitti yoo ilaaltan amma lamatti deebi'ee jira jechaadha. Kanaafuu inni kunis acidic salt jedhama jechaadha. This salt is kunniin jechaadha saltiiwwan kunniin turn blue litmus red. For example when inni kun jechaadha. Inni kun yeroo dubbifamu potassium bisulfate jennee al sayin dubbisna jechaadha. Dissolved yoo dongoruu baadhee akkasii dissolved in aqueous solution it releases the ion potassium jechaadha. Akkasuma ayanii hydrogenis gadhiisa akkasuma SO4 2 minus isa kanas gadhiisa jechaadha yeroo adda baasnu jechaadha. Inni kun aqueous solution keessatti jechaadha. Aqueous inni jennuun kan maal ta'e isin jedhe jira kan akka dhangala'oo jechaadha. Fakkeenyaaf wateriin faata aqueous jedhaman jechaadha. It releases hydrogen ion hence it is acidic jedhama jechaadha. Kanaafuu inni kun hydrogen amma release godhuu danda'a jechaadha yeroo aqueous kana keessa yeroo kennu yeroo as keessatti daballu maal ta'a yeroo as keessatti dissolve ta'u jechaadha hydrogen ion gadhiisa jechaadha. Kanaafuu isaan kunniin amma acidic salt isaan jedhaman kunniin warra partially replace ta'anidha. Tokkoffaa kan isin qabatu qabdan partially replace ta'a jechaadha. Hydrogen yeroo aqueous solution keessatti dabalamu hydrogen ion kan release godhudha jechaadha. Acidic salts react with bases to form normal salts. Normal saltii kanniin uumuudhaaf ammoo asiidiiwwan kanniin jechaadha. Acidic salts isaan jennuun kanniin beezii wajjin yeroo walitti dabalu maal arganna normal saltii arganna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kana ilaalta inni kun amma acidic saltiidha jechaadha. Inni kun ammoo beeziidha yeroo walitti dabalu maal arganna asitti agartan hydrogen of keessaa qabu jechaadha. Inni kun maayini normaalidha jechaadha. Kanas yoo ilaaltan akkasuma jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha garaagarummaan isaanii seeraan hubataa deemuu qabdan jechaadha. Inni biraa immoo basic salt isa jennuudha. Basic salt inni jennuun ammoo these salts in which not all of the hydroxide ion inni kun jechaan immoo hydroxide ion inni jennuun OH minus dha jechaadha. In a base have been replaced by the anions of acid. Inni kun ammoo yeroo maal ta'edha inni kun yeroo OH'n aniyenidha. Aniyen jennuun ammoo kan beezii irraa dhufu jennee jirra. Nan meetaalii beezii irraa dhufuun maal jennaan aniyen jennaan jechaadha. Inni kun yeroo maaliin replace ta'uudha. Aniyeni kanaan yeroo replace ta'u maal jedhama inni kun acidic salt jedhama jechaadha. Basic salt dhiifama. Basic salt jedhama jechaadha. Basic salts are formed by the incomplete neutralization of polyhydroxy base by an acid dha jechaadha. Inni kun amma incomplete dha. Kana jechaan akkuma acid saltii kunis guutumaan guututti replace hin ta'u jechaadha. OH'n fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan amma OH'n as turte meeqa sadii asitti yoo ilaaltan lama deebite jechaadha. Kana jechaan chloriniin tun OH takka replace gooti san booda OH lama tafaa jechaadha. OH'n takkatti asii baatu ammoo hydrogen kana wajjin walitti dabalamuudhaan waterii nuuf kennite jechaadha. Kunis akkasuma jechaadha. Asitti lama ture asitti yoo ilaaltan tokko jechaadha. Kanaafuu OH of keessaa qabaate
ቤዚክ ሰልት jettanii jechaadha. Haayidroojinii of keessaa qabaate garuu asiidik ሰልት jettanii jechaadha. Niwutiraaliin jennuun ammoo yoo of keessaa hin qabaatin isa kana garuu konsiidar godhuu qabdan jechaadha. Isa kana konsiidar godhaa seeraan. Isii tanaan seeraan akka exceptionitti qabatanii kanaaf ammoo niwutiraal warri jennuun haayidroojinii of keessaa hin qabanidha jechaadha. Kana fakkaatan jiraatu danda'a kan akka amooniyeemii kana wal fakkaatan jechaadha. Kan akka sanniin ala warri jiran inni warri haayidroojinii of keessaa hin qabne niwutiraal saltiidha jechaadha. The above basic salt is further react with acid to form normal salt. Jalqaba maal jennee jirra? Acidic salt inni jennuun beezii wajjin wal nyaatuudhaan normal salt nuuf kennaa jenna. Ammas basic salt inni jennuun kun ammoo acidii wajjin wal nyaatuudhaan maal nuuf kennaa? Normal salt nuuf kennaa jechaadha. Kanaafuu asitti ilaalta inni kun amma basic saltiidha. San booda acidii wajjin wal nyaatee jira maal nuuf kennee asitti ilaaltan haayidroojinii of keessaa hin qaban jechaadha. Kanas yoo ilaaltan haayidroojinii of keessaa hin qabu. Kanaafuu normal saltiidha jechaadha isaan kunniin. Inni itti aanu immoo general method for the preparation of saltiidha. Ashaboo warri jennuun kana salt warri jennuun kana haala kamiin qopheessina meetadii akkamiin fayyadamnee qopheessina isa jedhu ilaallaa jechaadha. Isaan kanneen karaa garaa garaatiin qopheessuu dandeenya. Usually soluble salts, soluble inni jennuun kan bulbulamuu danda'u jechaadha, are prepared by the method that involve crystallization, while insoluble salts are prepared by the method that involve precipitation jechaadha. Kanaafuu asitti soluble salt warri jennuun kun meetadii akkamiitiin qophaa'anii crystallization isa jennuun jechaadha. Meetadiin isaan ittiin qophaa'an piroosesii ni gaafatamta wantoota akkana kanneen qabatuu qabdan jechaadha. Insoluble salt warri jennuun ammoo meetadii akkamiitiin kan isaan qophaa'an precipitation isaan jennuunidha jechaadha kan isaan qophaa'an jechaadha. Inni tokkoffaa yoo ilaalle meetadiiwwan kanneen keessaa inni tokkoffaan preparation of soluble salt maal jennee jirra kana crystallization jedhama jennee jirra jechaadha. Jalqabarratti fakkeenyaaf isa kana karaa garaa garaatiin ilaalla. The reaction of an acid in the metal. Acidii fi meetaaliin direct replacement method jedhama jechaadha. Inni kuni acidii fi meetaalii yeroo wal nyaachifnu ni uumamaa jechaadha. Inni kun this is direct replacement method in which hydrogen ion of acid is replaced by the reactive metal such as calcium, magnesium, zinc, iron. Isaan kanneen wajjin hydrogen ion jechaadha. Yeroo maal ta'uudha? Yeroo replace ta'uudha jechaadha. Acidii keessa inni jiru kun yeroo replace ta'u yeroo sanii uumamaa jechaadha. Fakkeenyaaf itti ilaaltan inni kun general form isaatti active metal plus acid maal nuuf kenna salt plus hydrogen jechaadha. Asitti amma hydrogen inni kun waterii miti jechaadha. Waterii miti san seeraan hubatuu qabdan. Maaliif asitti amma inni kun meetaalii waan ta'eef OH hin qabnu jechaadha. Keessaa ilaaltan amma kanneen keessa OH hin jiru. Kanaafuu OH erga hin jiraanne wateriin uumuu danda'u jechaadha. Kanaafuu magnesium plus hydrogen chloride jennuun kun hydrogeniin tun ni baati. San booda chlorine magnesium haala kanaan walitti dabalamuudhaan saltii nuuf kennanii jechaadha. Inni kun maal jedhama? Normal saltii isa jennuun sanidha jechaadha. Kunis akkasuma inni biraa immoo note that the reaction of group 1 metals like sodium and potassium are very vigorous and it is not advisable to use the metals of group 1 for the preparation of salt by this method. Metadii kanaan direct isa jenneen kana direct replacement kanaan group 1 warra ta'an meetaaliiwwan warra group 1 ta'an baay'ee active waan ta'aniif isaan kunniin baay'ee dangerous dha jechaadha. Vigorous warra ta'anidha, warra miidhaa geessuu danda'anidha jechaadha. Kanaafuu inni kun meetadii kanaan qopheessuun ingorfamu jechaadha. Kanaafuu meetadii kanaan fakkeenyaaf laaboraatoorii seentanii haala kanaan ni qopheessitanii yaaluu hin qabdan jechaadha. Baay'ee ulfaataadha waan ta'eef. Inni biraa immoo biirratti kan nuti ilaallu the reaction of acid in the base. Acidii fi base yeroo walitti dabalu inni kun maal jedhama jennee jira? Neutralization method jedhama jechaadha. Kan seeraan qabadha isin jedhee jira. Neutralization method jennee waamna jechaadha. It is a neutralization reaction in which acid in the base react to produce salt in the water. Yeroo kana acidii fi beezii yeroo walitti dabalumaan nuuf kenna saltii fi waterii nuuf kennaa jechaadha. Asitti isa kana yoo ilaaltan amma hydrogen chloride fi sodium hydroxide isaan jedhaman kan yeroo walitti daballu maal ta'e inni kun sodium fi chlorine wal nyaatuudhaan sodium chloride nuuf kennanii hydrogenii fi OH ammoo walitti waterii nuuf kennanii jechaadha. Kanaaf inni kun baay'ee salphaadha bifa kanaan ilaaltanii jechaadha. Isa kana immoo exercise tun baay'ee salphaadha ni hojjettanii. Fakkeenyaaf inni kun maal jedha? Identify the base in the base. Identify the base in the acid used for the preparation of each of the following salt. Saltiiwwan kanneen qopheessuudhaaf asidii akkamiitii fi beezii akkamii akka fayyadamne himaadha. Fakkeenyaaf zinc sulfate yoo ilaalle fakkeenyaaf zinkiin sibiila waan ta'eef inni kun zinc hydroxide dha jechuudha. Inni kun zinkii fi
OH'n waliin waan ta'eef kanaafuu inni kun beeziidha jechuudha. Beeziin isa kana inni kun ammoo salfariik asiidii jechuudha. Inni kun HSO4 isa jennuun kana jechuudha. Asittuu qaba kanaafuu isa kana jechuudha. Bifa kanaan inni kun baay'ee salphaadha haala saniin hojjettan jechuudha. Inni C irratti ilaallu ammoo by the reaction of the acid in the metallic oxide. Asitti ammoo maal walitti dabala asidii fi metallic oxide jechuudha. Fakkeenyaaf metallic oxide, copper oxide, zinc oxide isaan jennuun kan jechuudha. Isaan kanneenii fi asidii yeroo walitti dabalummaan nuuf kenna saltii fi watarii nuuf kenna jechuudha. Saltii fi watarii nuuf kenna. Kunniin jeneraal foormii kanneen seeraan qabatuun keessatti dirqama isin irratti ta'a jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf filannoo irratti gaafatamuu dandeettanii jechuudha. What is the result of metallic oxide plus dilute acid yookiin ammoo acidii jedhamta metallic oxide fi acidii walitti dabaluudhaan bu'aa nuti argannu result nuti argannu maal yoo jedhamtan taate saltii fi watarii ta'uu isaa hubachuu qabdan jechaadha. Saltii fi haayidroojiiniis waan jiruuf isaan adda baasuudhaaf jechaadha. Fakkeenyaaf asitti acidii fi beezii yeroo walitti dabalu saltii fi watarii nuuf kenni jennee jirra. Inni biraa immoo asitti meetaalii fi asidii yeroo walitti dabalamuu asitti yoo agartan haayidroojiinidha jechuudha. Kanaaf isa adda baasuudhaaf gaafii akkana gaafatamuu dandeettan waan ta'eef kanaafuu maal godhuu qabdan isa kana qabatuu qabdan jechaadha. Kanaafuu asitti isa kana yeroo walitti daballu metallic oxide fakkeenyaaf isa kan yoo fudhanne copper oxide fi sulfuric acid yoo fudhanne jechaadha. Isaan kan yeroo walitti dabalu copper sulfate fi watarii nuuf kenna jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan jechaadha. Example hedduu tarreessuu dandeettan jechaadha. Inni biraa immoo D irratti kan ilaallu the reaction of an acid in the carbonate or bicarbonate isaan jennuun jechaadha. Acidii fi carbonate yookiin immoo bicarbonate walitti dabaluudhaan jechaadha. A dilute acid is reacted with metallic carbonates to produce saltous water in the carbon dioxide gas. Carbon dioxide gas jechuudha. Kanaafuu isa kanas isintuunis baay'ee murteessituudha. Yeroo baay'ee gaafii irratti ni gaafatamti. Akkuma isin jedhama filannoo keessatti kan gaafatamuu dandeettan fakkeenyaaf isaan kanneen yookiin ammoo true false irrattis gaafatamuu ni dandeettan jechaadha. Yookiin ammoo karaa barbaadanii isin gaafatuu danda'an jechaadha. Yookiin ammoo maal godhanii blank space irrattis the dilute acid react with metallic carbonate to produce jedhanii fakkeenyaaf bakka duwwaa isin kaa'uu danda'an jechaadha. Kanaafuu isaan kanneen qabatuun keessan dirqama isin irratti ta'a jechaadha asittis. Kanaafuu metal carbonate or bicarbonate isa jennuun jechaadha. Maali walitti dabaluudhaan dilute acididhaan dilute acidin jennuun yeroo darbe ilaallee jira kan bishaan itti baay'atu jechaadha. Salt plus water plus carbon dioxide nuuf kenna jechaadha. Fakkeenyaaf isa kan yoo ilaallamu metal carbonate jecha inni kun ammoo bicarbonate jechaadha. Bicarbonate dha. Baay'inni jennuun hydrogen kun yeroo keessa jiru baay'inni dubbisna jechaadha. Baay'inni dubbisna jechaadha. Kanaafuu isa kana wajjin yeroo walitti dabalu haala kanaan maal nuuf kenna resultiin isaa wal fakkaataadha jechaadha. Lamaaniifuu isiitaniin koefficientii wanta inni qofatu garaagarummaa qaban kun yeroo baalaansii godhanii jechaadha garaagarummaa isaa. Kanaafuu resultiin isaa wal fakkaataadha jechaadha. Inni biraa immoo kan nuti ilaallu lammaffaa irratti tokkoffaa irratti amma kan ilaalaa jirru maa inni preparation of soluble salt isa jennuudha jechuudha. Preparation of soluble salt isa jennuun keessatti soluble saltidha jechuudha. Inni kun soluble salt inni jennuun kan akkamiiti? Soluble salt inni jennuun kan bulbulamu isin jedha jira. Inni kun crystallization process isa jedhamu jechuudha. Meetodii isaan fayyadamuudhaan. Inni lammaffaan ammoo insoluble salt prepare godhuudhaaf. By the double decomposition yookiin ammoo inni kun precipitation jedhama jechaadha. Double decompose godhuudhaan maal goona isa kana arganna jechaadha. Kanaafuu in this method usually solutions of soluble salts are mixed. As keessatti maal walitti dabala solutioniiwwan soluble saltii warra ta'an walitti dabala jechaadha. During the reaction exchange of ionic radicals, that is metallic radicals exchange with acidic radicals takes place to produce two new salts. One of the salt is insoluble and the other is soluble. The insoluble salt precipitates yookiin ammoo solidify in solution ta'a jechuudha inni kun.
Kana jechaan fakkeenyaaf soluble warra ta'an asitti yoo ilaaltan inni kun saltiidha kunis saltiidha jechuudha. Lamaan isaa tokkuma argina asitti akkas lamaanumaa inni soluble warra ta'anidha jechuudha. Lamaan kanneen walitti dabaluudhaan maal arganna amma during exchange of ionic radical jennee jira. Ionic radical warri jennuun warra meetaalii ta'an pilaas jechuudha. Fakkeenyaaf soodiyem pilaas yoo jenne akkasuma kilooriin maayinasii yeroo jennu isinitti kaateenii fi aayeen isa jennu jechuudha gabaabumatti. Kanaafuu isaan lamaan sun yeroo exchange ta'anitti wantoota lamatu uumamaa jechuudha. Wantoonni lamaan uumaman kun saltii lamatu uumamaa jechuudha. Saltiin tokko soolabiliidha tokko immoo insoolabiliidha jechuudha. Kanaafuu soolabil fi insoolabiliin haala kanaan uumuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu kan nuti deemnuuf immoo insoolabilii kana waan ta'eef kanaafuu haala saniin qopheessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yoo ilaaltanitti inni kun soolabiliidha S inni jennuun kun ammoo inni kun soolabiliidha inni kun ammoo insoolabiliidha jechuudha. Solid jechaadha isin kana isaa yoo ilaaltan haala kanaan lamaan isaanii maa inni soolabiliidha. San booda inni kun insoolabiliidha kun ammoo soolabiliidha jechaadha. Kanaafuu bifa saniin qopheessuu dandeenya jechaadha. In Ibrahim, some of the most important bases are listed corresponding to their uses in the following table jedha. Saltiiwwan garagaraatu jira. Saltiiwwan kanneen ammoo yuuziiwwan isaanii maaliif akka important ta'an kan ilaalu ta'adha jechaadha. Fakkeenyaaf inni jalqaba irratti kan nuti ilaalu soodiyem kilooraayididha jechaadha. Common salt jedhama inni kun maqaa isaa kan qabatu qabdanii common salt sirriitti qabatu qabdanii isin baay'ee barbaachisuudha. Common salt jedhamu isaa soodiyem kilooraayid inni jennu jechaadha. Inni kun wantoota akkamiitiif nu gargaara? Preparation and preservation of food. Nyaata qopheessuu fi akkasuma immoo tursiisuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Raw materials for the manufacture of sodium chlorine and sodium hydroxide. Inni kun ammoo karaa biraatiin maaliif nu gargaaruu danda'a? Akka raw materialitti nu gargaaruu danda'a jechaadha. Raw material yeroo jennu mi'a dheedhii isa jennuun san jechaadha. Maal qopheessuudhaaf? Soodiyemii, kilooriinii akkasumas soodiyem hydroxide qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Akkuma argitan asitti amma soodiyem fi kilooriinii waan jiraniif haala gaariidhaan achirra qopheeffachuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo component of oral rehydration salts is manufacture of baking soda sodium bicarbonate jennuun jechaadha. Akkasuma inda sodium carbonate jennuunis qopheessuudhaafis kan nu gargaarudha jechaadha. As keessatti ammoo oral rehydration salts jennuun kana keessatti akka component itti gargaara jechaadha. Inni sodium chloride inni jennuun kun in shanaffaan in making a freezing mixture which is used by ice cream vendors. Karaa biraatiin ammoo freezing mixture qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Inni lammaffaan ammoo kan nuti ilaallu ammonium nitrate dha jechaadha. Ammonium nitrate isa jennu inni kun ammoo maaliif nu gargaara? Nitrogenous fertilizer and in explosive keessatti kan nu gargaarudha jechaadha. Inni kun fertilizerii yookiin ammoo xaa'oo isa jennu jechaadha. Xaa'oo nitrogenii of keessaa qaban qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha. Karaa biraatiin ammoo explosive isa jennuun wantoota boombii garagaraa jechaadha yookiin ammoo wantoota dhuka'uu danda'u wantoota akkasiitiif kan nu gargaarudha jechaadha qopheessuudhaaf. Inni biraa copper sulfate dha. Copper sulfate ammoo maaliif nu gargaara? Inni kun wantoota lamaaf nu gargaaruu danda'a jechaadha. Mainly used to make Bordeaux mixture of copper sulfate and calcium hydroxide and other fungicides. Inni kun maaliif nu gargaara? Bordeaux mixture is jennu jechaadha. Inni kun Bordeaux mixture inni jennuun kun mixture copper sulfate fi calcium hydroxide jechaadha. Akkasuma immoo karaa biraatiin ammoo fungicide keessatti ammoo wantoota farra fangee isa jennu jechaadha. Fangee kana ajjeesuudhaaf wantoota gargaaran qopheessuudhaafis kan nu gargaarudha jechaadha. Inni biraa ammoo Bordeaux mixture inni jennuun kun is used to prevent fungal attack of leaves in the vines jechaadha. Inni kun attack yookiin ammoo miidhaa fangeen geessisu keessattuu maal irratti liiviiwwan yookiin ammoo baala garagaraa kan biqiltootaa irratti jechaadha. Akkasuma veeniiwwan biqiltootaa irratti miidhaa inni geessisu hambisuudhaaf kan gargaarudha jechaadha. Lammaffaan ammoo kan inni gargaaruuf useful in electroplating and dyeing. Electroplating fi akkasuma dyeing keessatti kan gargaarudha jechaadha. Electroplating inni jennumaa inni akkasuma immoo dyeing inni jennu electroplating inni jennuun kun keessattuu yeroo kamii seetan yeroo wantoota akka fakkeenyaaf horii irraa yeroo baafna jechaadha. Wantoota akka meetaaliiwwan garagaraa yeroo san
elektiroopileetiin jechuu ni dandeenya jechaadha. Meetadiidha inni kun. Meetadii kanneen keessatti kan gargaaramnudha jechaadha. Akkasuma daayingii garaagaraa keessatti daayingiiwwan garaagaraa qopheessuudhaaf wantoota akka callee kan jennu kan jechaadha. Kanneen qopheessuudhaafis kan gargaaramnudha jechaadha. Inni biraa immoo ayiran kilooraayidii. Ayiran kilooraayidii ammoo maaliif gargaara inni kunis wantoota lamaaf gargaara jechaadha. Used in the treatment of waste water akkasuma used for etching printed circuit jechaadha. Wantoota kanneenif kan nu gargaarudha jechaadha. Fakkeenyaaf bishaan boora'e yookiin ammoo qulqullinaan qaamni qulqulleessuudhaaf kan nu gargaarudha jedhanii ayiran kilooraayidii jennu kun yeroo baay'ee gaafii irratti kan arguudha jechuudha. Keessattuu tokkoffaa kana. Inni kun sirriitti gaafatamaa jechuudha. Keessattuu gaafiiwwan intiraansii irratti argee jira. Akkasuma immoo miidiiwwan garaagaraa faayinaaliiwwan garaagaraa irratti deddeebi'ee kan gaafatamudha jechuudha. Kanaafuu isiin tun baay'ee impoortaantii waan taateef treatment of watariidhaaf kan nu gargaaramnu maa inni jedhamee waan gaafatamuu dandeenyuuf kanaafuu maal qabatu qabna ayiran kilooraayidii jedhamu haala kanaan qabatu qabna jechuudha. Inni biraa immoo potaashiyeem naayitireetii jennuudha. Potaashiyeem naayitireetiin jennuunis wantoota lamaan keessatti mainly gargaaramuu dandeenya jechaadha. Nu fayyaduu danda'a jechaadha. Used in making gunpowder. Mixture of potassium nitrate, carbon and sulfur and other explosive. Inni kunis wantoota dhuga'an wantoota garaagaraa qopheessuudhaaf kan nu gargaarudha jechaadha. Fakkeenyaaf qawwee keessatti kan nu gargaarudha jechaadha. Qawwee gunpowder jennuun kana keessatti yookiin ammoo powderii yookiin ammoo harcee jennuun kana jechaadha. Harcee ganii keessatti fayyadamu kana keessatti kan nu gargaarudha jechaadha. Used as fertilizer in agriculture. Inni biraa immoo akka fertilizeriitti kan nu gargaarudha. Asitti maal jennee jirra? Nitrogenous fertilizerii qopheessuudhaaf nu gargaara inni jechaadha. Inni kun ammoo potassium nitrate jennuun kun ammoo fertilizerii maaliif kan of keessaa qabu? Potassium of keessaa qabu. Prepare godhuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni biraa immoo kaalshiyeem salfeetii jennuudha. Kaalshiyeem salfeetii jennuun foormulaan isaa haala kanaan barraa. Inni kun karaa biraatiin jiipsam jedhama jechuudha. Koomannee isaa kanneen qabatu qaban baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Used for plastering wall and supporting infrastructures bones. Inni kun fakkeenyaaf yeroo wantoonni lafeen yeroo cabtetti fakkeenyaaf kan itti gargaaramudha jechuudha. Akkasuma immoo jiipsamii garaagaraa hojjetuudhaaf kan jechaan fakkeenyaaf woolii garaagaraa yeroo hojjennutti kan itti gargaaramnudha jechaadha. Isa girgiddaan nuun kan jechaadha. Isa kanas keessatti kan nu gargaarudha jechaadha. Yeroo keessattuu fakkeenyaaf jiipsamii beeytanii hedduun keessanii yeroo fakkeenyaaf mana keessatti yeroo qalama dibuudhaaf yeroo fayyadamnutu jira. Kanaafuu isaan sanniin jechaadha. Inni biraa immoo baariyeem salfeetiidha. Baariyeem salfeetiin jennuun ammoo foormulaan isaas kana fakkaata. Given to patients as a barium meal before gastrointestinal X-ray photography. Inni kun yeroo fakkeenyaaf X-rayidhaan X-ray yeroo kaafamanitti jechaadha. Photography yeroo kaafamanitti X-ray fayyadamuudhaan fakkeenyaaf lafeewwan garaagaraa yeroo cabxatti yookiin ammoo qaama namaa keessa X-rayin baay'ee wanta barbaachisaadha jechaadha. Keessattuu meedisinii keessatti isa kanaan qaama namaa keessa penetrate godhee wantoota miidhaa qaban bakka miidhamanii jiran fakkeenyaaf lafee wayii yoo cabxee jiraatte haala gaariidhaan kan nuti mul'isudha jechaadha. Bakka qaamni keenya miidhamatti qabu wantoota akkasiisan keessatti kan itti gargaaramnudha jechaadha. Maaliif akka nyaataatti itti fayyadamna? Baariyeem miilitti itti fayyadamna jechaadha. Yeroo isoo X-ray kana hin kaafamin duratti akka nyaataatti peeshentiidhaaf yookiin ammoo dhukkubsataadhaaf kan kennamudha jechaadha. Inni kun used as white pigment. Inni biraa immoo akka white pigmentiitti kan itti fayyadamnudha jechaadha. Inni biraa immoo iron sulfate. Iron sulfate jennuun foormulaan isaa kana given as iron tablet to patient who suffer from anemia. Inni kun ammoo akka maalitti kennamaaf akka kiniiniitti kennamaaf jechaadha. Dhukkubsattoota dhibee anemiyaatiin qabaman keessattuu inni kun dhiigaan kan wal qabatudha jechaadha. Red blood cellidhaan. Kanaafuu isa kanneen wantoota akkanaa kanneen dhibee akkanaa kan qabaniif kan kennamudha jechaadha.